Akkam jirtu Yisaaqidha. Ammas gaa dhufeen jira. Amma barri kun 2025dha. Ji'a lammaffaa torbee tokkorraa jiraanneerra galata Rabbii. Ji'a guraandhalaa keessa geenyeerra garuu still I hope it's not too late. Bagatti isin ga'ee baga hunda keenya waliin nu ga'ee amma gaa daqiiqaa 15 tokkoo fi manatti meeshaa tokko iyyuu gargaaramin sochii qaamaa waliin hojjenna jechuudha. Eegasin yeroo carraa argattan viidiyoo kana hordofaatii mana keessanitti akkuma isin biyyaatti hojjedhaa isin jajjabeessuu barbaada. Sochii qaamaa kamiyyuu hojjetiin dursine qaama keenyaa sirriitti ho'ifachuun barbaachisaadha. Egaan ani isa kana already xumureera. Jumping jacks kan jedhamu irraa jalqabna. Jumping jacks jechuun akka nama dhaabbadhee jiru kanatti jalqabdu olutaallee harka keenyaan asitti mataa irratti harka keenya wal tuqsiisnee bakka irraa jalqabnetti deebina jechuudha. 25 haa hojjennu. 1 2 3 1 10 jechuudha. Itti aansuudhaan front lunge jedhamu miila keenya akkuma amma argaa jirtan kanatti jalqabna. Miila bitaatiin dursinee gara fuulduraatti geggeessina miila bitaa. Akka kanatti lamaan saayyuu dacha'a. Naannoo digirii 90 lamaan saayyuu jechuudha. Miila fuulduraa isa dudduubaasi. Achi bakka dhufnetti deebisna wal jijjiirraa jechuudha. Isa kana 15 hojjennu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shantu hafe 1 2 3 4 5 kana xumureerra jechuudha. Itti aansuudhaan quick feet yookaan miilaan saffisaan iddoo tokko dhaabatanii fiiguu jechuudha. Iddoo tokko dhaabbannee miila keenyaan daddafnee miila keenya kaasnee bakka isaatti deebisnee fiignaa jechuudha. Egaa itti aanuufnu naannoo sekendii 20 hojjenna isa kana jalqabeera. Kana jechuudha. Isatti aanutti tunca'een egaa boqonnaa xinnoo ishee akka fuula galfannee deebinuun barbaada. Bishaan dhuguu dandeessu. Boqonnaan keenya sekendii 10 amma 15tti yoo ta'e gaariidha. Kanarra baay'ee darbuunsaa deebisee dudduubatti nu deebisuu danda'a jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammallee kan nu argamsiisuu danda'u high knees jedhamu jilba lafarraa ol kaafne akka kanatti garuu saffisaan yoo ta'e gaariidha. Yoo saffisaan jechuu dadhabdan bakkuma tokko dhaabbattanii akka nama hojjechaa jirutti hojjechuu dandeessu. Isa kanallee akkuma kana tilmaamaan sekendii 21 fa'aa hojjenna. 1 2 3 kana fakkaata. Marsaa isatti aanutti tun darbiin ammas boqonnaa sekendii 10 mataa koofis jecha
akka fudhattan isin eeyyameera. Amma itti aanee inni jiru mudhiitii olii baay'een isaa kan inni gargaaru inni amma hojjechuuf jiru standing shoulder taps jedhama. Akkuma jirutti dhaabbanne akka kanatti qolee keenya rukkunneetu deebinee tokko innaachuudha. Si'a sadii rukkunnaa lama innaachuudha. Isa kana 20 hojjennu tokko lama sadii tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet sagal 20 jechuudha. Egaa maslii keenya jabeessine sirriitti mudhiitii ol qaamni keenya keessumaa hirreen keenya kan inni jabaatuuf jabeessinee hojjenne faayidaa irraa arganna. Itti aansuudhaan biceps isometrics jedhamanni kuni kana jechuun harka keenya lamaan akka amma argaa jirtanitti tokko irra oole tokko jala oole rakkina hin qabu hin qabanna. Isa tokkoon gad dhiibna, isa tokkoon immoo ol deebisnee ittisnaa jechuudha. Lamaan isaayyuu resistii wal gochuutiin inni kun egaa meeshaa malee bicepsii keenya nu hojjechiisuu danda'a jechuudha. Bicepsiin isa kanadha. Haa ta'u jalqabneerraa 12 hojjennu tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko isa xumuraa kudha lama jechuudha. Egaa marsaa isa kana keessa isa xumuraa hojjechuuf deemna. Innis push upsiidha. Isa kana baay'een keenya hin beekna. Egaa namoonni miillaaf harkarra taatanii hojjechuun isinitti cimu jilba keessanirra taa'uudhaan akkanatti hojjechuu dandeessu. Yookaan immoo hundi keessan akkasiin hojjettan kan isin jajjabeessu. Regular push up isa dhamdhaa jechuudha. Akkanatti 15 hojjenna. Tokko lama shan kudhan kudha shan jechuudha. Amma akkuma kanaa akkuma jalqabaa boqonnaa sekendii 10 fi 15 fudhannee walitti adeemna. Marsaa lammaffaa jumping jacks hojjechaa jirra. 25 hojjennu. Tokko lama sadii tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a torba saddeet sagal 20 tokko lama sadii afur shan. Okay. Amma marsaa lammaffaa front lunge sannetti adeemnu 15 hojjennaa. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko afurtuma hafe kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan. Marsaa lammaffaa fidnee irra isa kana taansuudhaan
quick feet iddoo tokko dhaabatanii saffisaan fiiguu saffisaan kaachuu isa kana sekendii 20 tilmaamuwaan sekendii 20 haa hojjennu. Jalqabuuf 1 2 3 salphaan fi jarana haa ta'u amma marsaa lammaffaa jilba ol kaasanii wal jijjiiranii bakka tokko dhaabbatanii utaaluu sana hojjennachuudha. Inni kun high knees jedhama marsaa lammaffaa. Sekendii 20. Amma ol kaaftan bu'aansaa akkasuma ta'achuudha. Faayidaa hin argamu yoo cimsanii hojjetan malee. Tole, ittuma fufnaa. Egaan marsaa lammaffaa kunis marsaa lammaffaaf sadhumaa standing shoulder taps isannedha. Iddoo tokko dhaabbannee isa kan goonudha. Kanallee akkuma kana 20 isaa hojjennu. 1 2 3 1 5 10 15 20 25. Egaa dogoggoroo jiraatan of oolchaa wanti guddaan 20 25 30 akkuma fitness levelii keenyaatti hojjechuu keenyadha. Itti fufnaa biceps isometrics isa kana jechuudha. Egaan harkinni irraa gad deebisuu yaalaa inni jala jiru immoo gad akka hin deebinee ol deebisee ofirraa ittisa jechuudha. 12 hojjechaa jirra. 4 5 6 qixxeetti galchineerra 7 8 9 10 xumuruuf jennaa 11 lama jechuudha. Egaan dhumarratti push up 15 hojjennee sochii qaamaa har'aa fi saganteeffanne gara xumuraatti fidna jechuudha. Push up 15. Fakkaata. Egaa walumaa galatti amma biyya iddoo jiraannu kana keessatti yeroon isaa yeroo qorraati. Namni gad ba'ee akka garaasaa kaachuu, fiiguu akkasumas deemee egaa sochii qaamaa irratti hirmaatee fayyaa mataasaa eeggachuuf ulfaataadha. Kanaafuu yookaan jiimii dhaquudhaan yookaan mana keessatti meeshaa tokko malee akkanatti hojjechuudhaan akka irraa fayyadamtan isiniin affeera. Yeroo gaarii.